السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمرس ديرس كفوتس كمفودينيس نرجع فدو غورا كيكنا كنا كيزي نرجع فدو غوري غورا غورا دو فولو غورا بكا بروفايلي كي يبرا يدو سنتوكي غورس واي مسانور رتي مسانور ركوني سي مالي بوان سي هو مالي ميدان سي هو مالي نمون يدون مسانو برباچيسا شريعة ربي أفر جتة جد بآفي ميت آيسا أفر فور شريعة نكمل تجده في ركون مسانو قبضو في جرين يكي كنا كيستي بشنني غمدي جراد وجتة دير سجارتي قبض نيرومي مسانو سين برباچيسو وغم سيني هما شمران نرغي فدا ترغغي سلي نرغي فد جرين يغاري جراد أغا الدنيا كان رأيو كجيتو تاتي جارتي لمن فودين سببين isaa maali? Tokko gaafa ati jaartii lama fuute irraa kaatee mana keetitti ibiddi qabatee jira. Jaartiin duraan si jaalattu lubbuu si kennitu xilaata keessittaati. Takaleessa alaa dhuftellee gaafa mi'aa san dhandhamte xilaata sittaati. Kophaa nyaadhaa jetti isillee bakka. Tuun illee kophaa nyaadhaa jetti. Marti isaa dubbiin rakkoo ta'a. Kanaafuu jireenya kee duraan jaalalaan oofaa turte san maal taatare mataa qabattee teetta. Rakkoo keessa ugalchite jechuudha. Shari'aan Rabbi afuruudhaa wayita jedhu waa hunda guuttattee ulaagaa hunda guuttattee qabeenya qabattee yoo danda'ame numaayyuu haadha warraa keetiif nama isii jala hojjetu sarraatanyaa qaxari jedha shari'aan Rabbi akkasitti fuudhi jedha. Yoo jaartii takkaa warqii bitte takkaa warqii. Yoo takkaa warqii uffiste taan illee warqii. Namni kee nama jaartii akkasii wal qixxeessaa waliin qixxeessu. Kanaafuu Rabbi biratti illee jaartii lama namni fuudhe hirrakkata Rabbi illeen addaan baya gara Rabbiitti illeen abaarsi rabbo. Maaliif jennaan namni achi deemee jaartii tafuula qabdu ta xiqqoo wayyoo qabdu sanii dabaa takkan cokkonaa itti uffata bituu fi takkatti ma horata takkatti ma bashannanse. Kanaaf masaanuun hin barbaachisu dhugaa isiniif hima. Dargaggeessis shamarris jireenya qananii addunyaa kanarra jiraadha hojjette jaartiin takkatti hin baqqi. Isii wajjin bashannantee rakkattus beeloftus takkatti wajji jiraachuu si wayya. Masaanuu qabaannaan atiin duraan gammaddee bashannantee jiraattu gadda keessa jiraatta. Galgalli kee gadda, ganamni kee gadda. Gaafa ati jaartii taan biraa kaatee taan bira dhaytu tuun achi si darbiti. Isii biratti akkas goota. Isii yeroo 100 ana takkatti iyyuu natti hin fayyadamtu. Isii guzee 1000 ana takkatti iyyuu natti hin fayyadamtu. Deemachi mannaa goota. Balansitti buute jechuudha. Tekkatti teessanoo akkasitti illee dhiiftee osoo bira rafaa bultee sitti naartu. Yaa salaam. Wanni jaartii takka baasee hin jiru wallaahi laziim. Kama dhugaati kun. Jaartii lamatti seennaan bulat seente musiiba seente. Hin fuudhin ala. Harree qofa kamarti itti fayyadamu. Niitiin tiyya. Haga lubbuun jiru itti fayyadamu. Yoo wal dhabne addaan deema. Carraa qabdi heerumuu, carraa qaba fuudhuu. Pered. Saniin gara kaanitti zakaa sitti hin fakkaatin. Fixrii sitti hin fakkaatin. Si galtee niitii tee zakaan zeeyin ka abbaan barbaade itti fayyadamu. Achi ol deebistee evaluutii, boorteetii, buskuutatii, daa'imatii, shokolaateetii. Way dhiira akkasii. Rabbi si salphise. Yeroo xiqqoof illee taatu dhiira ta'aa jiraadha. Nama ta'aa jiraadha. Shahidee ta'i jaartii teeti irratti. Si galtee yoo sitti jabaatte yoo humnaa waa godhuu dadhabde shahidee ta'i. Jannata galta. Si galaa dubbiin kun. Jannata galta. Jannata alfirdoosiin galta gubbaa san fooqii gubbaa. Ila jannata gubbaa san laal jannata beeyta. Hin sodaatin. Hin sodaatin. Jannatul firdoosiin galtaniitii teetti irratti shahidee ta'i. Si galte niitii teessi. Situ eeggata. Situ kabajaallee itti godha. Kana dubbiin. Dhimma maatii keessa galuun hin barbaadu. Garuu maqaballee siree dirra deemaa jiru. Maqa xuree siree dirra oofamaa jiru. Maqa xuree siree diidhaatti dalagamaa jiru. Arrabsitu jaaba. Sagatee ani birriidhaaf takkaa sujuudeen beeku oola. Mubaarak musammaa osoo doolaara 10,000 kenne dhukkee irraa kaasa akkuma irraa kaasu kanatti. Warraaddaa ka obboleettii ofiitii yaanne. Baalagee nuti birriin hin bitamnu dalaganneef hinna birri. Hin bitamnu birriidhaan liqii mallaqaatiin
إنبتم هم نقبنا فيا قبنا ندلقنا أبو ربين فيانا كني ربين فيانا كني ندلقنا كما كودا والله بالله دولار كانت تريسو مبارك نكن كان فول ساتين دايا نات بدا سقط وشا وبوليتو في تيف نما كبيرين كم ورادا سيقلتي كان وانا سيتم بردو أحمد شلول لي الروا برد أنا سياسة كفامتي أبصون كيا ما نكيا كيسة تلي أكما أوروميا بليسا باسولاف أبصاو ما تكيا كيسة تلي بليسو ما رانجرادا ناو التنبوتو سوالو بونجرو جارتي تيجا حتى يو تبوت اللي قافة زكابة تربي سنغوتي ديرتي يا سلام سلام تاتا جو شروبي تنجر أمي أورومو غوتا هاتي ديت ديرا ردالتي المجرة بغدا سيقلت مكان كي يقبري أولا هجراتو جري غوتيج نيفر أكاسي دير وان إساء الرد شهيدة وان إساء الرد شهيدة نيتين تقولاتي متي نيتين تقولاتي متي تيتي ميكا كما يونا كأسو جارتي أولا نتفايد مجالسي تايلان الله أكبر سلبنا الدنيا كنا سني قلت شو قررنا تي قط تاني نقطة قطني بكنو شيفنو نكاستن بكنو تينو نكاستن نكاستني بر وان نقبان قبني نقطة قطني نبوچني أو نكوفتني أو نتالجفتني نكاستن مكانا ما بلسون بيكا مارا سمرتي وان غاري وانا غنا غو باينا مقدسيس باينا مقدسيس الدونا قدسيس والله بالله الدونا قدسيس وندي كيسانو تاب تاب قرا ياسين تاب شرشاني ورا آمدك جرتا ديركي يا لينج فالمتا اورو ويلكم أكم نجادا بقى جراتا نكمل مي أصلا يكون كم تا غرين دوفيتو جارتي يبوتو كنا بقى جرا والله قالت تومي وانوتي كيس كنا ندوكب سي أما وات أجينو حال خدورا خلينا أجينو كمان أجين دبي ولدا نوتينامني نيتي ساتين تبعون كمانو أتيس جارتي تيم غوري فيفتا ولا تبعون دندس والله رب أنا كوفيك يا تقول كافيا ما مشكلة كيس زيني واني نامني بورتو فينجرو سوني ركون كاب دوبيته غارو سجلا غرغلاني ستفون يداني جارتي بلوتي مالي برباچي سكون يا دكين نتا أسرت ما كان جراني أو دعاء يعني حال لما خيرو را دبي أشيلو يكون بيهد بطارا واحد خاسارة جورا حال لما إنسان كن دعارب بي أنيو دعوام ما جيتي ساعات أجينو خليه سوامبرا أجينا نمتي نما سجلتما فوده نمني كوني كو أكشين تبيتي تفين شاي برابو مجان كم فوروني نتدعامي نسال بسال بني جرون كم نتدعامي دير يجون بقاس نجرا علمو ديرا رالي كأبا في الجفا لفا أكا بيستا دي كلا يجون كوني تزوالاتي كندومي لفا دربي دير رفوتو لال كأبا جاك عبدالله دير يجون بقارب دير مالي فبلو أكاد قد إبلو ما ونامو ما أجيزنا ما كنيا ما تاجوزن دير يجون تيكي هندن دين دير تمور كافي رنجران ديرامتي أبا هكا بيجون أدك ديرا كالينجا jiraachoo yamalee akka adurree akkan tuutaaf jeedana gaddeebitee gadheen kara deemtu mucaan kun furu dhugaa rabbii nu dhagame namoonni hedduu hedduu baay'eetti dhagame namoonni jechuun maaltu nu galche otuma jennu garuu nu galcha maaliif kenna waan ta'eef mucaan kana fakkaatu yoo jaartii isaati wadhabu rakkoon qabu jaartii wadhabu namni maasan waa dhabellee jennu rabbii yoo araara jibbinuti akka jara araaraawwan barbaanna nagaa barbaanna garuu ammoo haalli inni intaloo isatti fuudhe amma eenyu fuwaadii jedhamu mucaa fuwaadii san kabiyya gale san oromiyaa biyya jirmaan jiru san dursa isa fuudhan namoota hedduutu walitti dabarseedha akka shallee mana shaaruutaan jira mire mana wanni kondomii irraa baatee wal jijjiirran san namni kondomii baafataa wal jijjiiruun sirrii miti ati kana icciitii dubartii takka laal dhofela Ahimad gitu si kaase
malee wallahi nama billahi dhimma isaanii si keessa galuun barbaadu. Dhimma jaartii isaatii fi ta'isaa nan galchuun. Nan gal garuu kuni na galcha. Si galte sillee ilma dhiiraa hunda ilaallata. Dhiira qalbii qabdu hunda ilaallata kun takka lamaa miti beeki. Yaa amma dhimma wanni osoo hin taane dhimma mucaa kanaa bultii isaa dhugaa nu dhagame namni walii galuu danda'a ciitii dhuunfaa isaan gidduu rabbitu beeka. San rabbi adda baasuu isaanii baay'ee nu dhagame san adda buusuu danda'anii rakkina isaanii nuti hin beeknu rakkina isaan lamaantu beeka waan ta'eef. Garuu ammoo amma yoo dhageenyu intalattii tana kakuunii kuu achi darbee lafatti dhiirri 9 fuudhe 8 fuudheedhaan kan wallahi bataam gireet shennu kun waa addunyaa irratti argamne sanuu ciitii namni hundi ol yaasaar kun ol baasaar guyyaa guyyaadhaan kana mucaan kun sila maal ta'ee Galatum. Yasin. Yasin. Kerro. Itti fufa abbaan taraa nam tokko. Yes, salaam alaikum. Kerro waaqoo dubbatu Yasin yoo deebe Yasin garra Yasin deebite. Ahmad, assalamu alaikum. Deebi'ee jira dhiifama dalagarra jira. Waalaikum salaam. Taataa bin Akkasuma siiqachuu fi nagar bira seeti. Ayyeeshi itti fufi qeerroo waaqoo. Jabaadhu Bireski. Galatooma garuu wallahi Ahmad waan dhugaa dubbatte wanni kun akkanuma nu dhibde nullee si wanni kun nan gurbaa kallee yoo dhugaa dubbatte garuma social media kanaa TikTok kanarra argaa hin beekullee haa ta'u haalli inni irra jiru haalli yommuu itti ummati jala yaa'ee waan hin taane haasa'u waan nama yaaddessaati beekte ilma dhiiraa ta'anii garuu niitii isaatiif hedduu waan akkasii galuun jireenya isaa keessa akkas galuun akka malee waan isallee garuu waan nama saalfachiisati garuu akka ilma namaa tokkotti ummati jala yaa'ee ammallee waan hin taane nama kanaan jedhu gurbaa kanarra duululleen waan nama ajaa'ibsiisu uummata safuu hin qabne na fakkaata wanni kun waan akka malee hamtuu jechuudha. Garuu akka ta'e garuu ilma dhiiraa ta'anii garuu waan kanarratti jihaada bahuun lubbuu fi kennuun barbaachisaadha. Wanni kun waan akka malee safuufillee fi jireenya gurbaa kanallee waan yaaddoo ta'e na fakkaata. Maaliif jennaan amma fakkeenya yoo allaalu TikTok kanarratti tokko gabbahee intalayyuu na fuudhanan baasii kanaa kennaa jedhu kana kamuu obboleettii xiyyaan akkana godhaa jedhu kana garuu waan kana irratti gurbaan kun hama dubbatullee nagarree garuu rabbi keessan namni rabbi sodaatan waan kanarraa doo dhaabattanii bareeda jedhaani namni rabbi fi sodaatan kan jireenya Ahmad atilleen waan tokko beekuu qabda. Akka nama tokkotti dassi jedhuu dhabuu danda'a si gammachiisuu danda'a. Sila akkamitti dassi jedha obboleessa osoo si ta'e akkam goota ishee si akkamitti dassi jedha guutii ati fuute jiran tokko fotoo si yoo maxxansan jaartii baluuti jedhanii akkamitti dassi jedha si. Yaada na fixachiisi. Hafuudhu nama ballaqa indunuu ishee hafuudhu fuudhuu isaatti irraa rakkoo hin qabdu laal obboleettii teettuyyuu garaas nyaate haala firoontu garaas nyaate karaa sadiin hin gargaarin karaa keessatti walitti araarsi keeriin isa. Isinummaanuyyu addaan nama baaftan malee walitti nama hin deebiftan dhugaa rabbiititti wallahi warri miidiyaa kana addaan nama baasuu malee nama walitti nama deebisuu nagaa. Walitti nama hin deebiftan addaan nama fageessitan malee